Kuma agartan michoo bareedu magaala qalloo dheertuu qashtii tanaan bira targama. Ha? Faaruun qarxam qasham godheetiin jira gaayiti. Kabajamtoota hordoftoota keenya khofni qaachee gargaliiti maali yaa? Dhalaan gizee khofaltuni beekta dhiirarra yoo kana chiyate bareeddi. Haya. Narraa jettee maan khoflin? Uumama namaatu ta'e leenca fin kan. Gabaabatti ilmi namaa leenca ol jira jechuudha. Gaafira. Okay, ani gaafii si gaafa dhaqanuma. Halakki isin. Yoo taates natti xiqqaatu. Jechuun jaarsi keessaa ol dhufte amma zamana kanatti qaaliidha waan ta'eef lubbuuti yoo kanatti. Lubbuuti hedduun fada. Ansinyi raafannee maaloo jaalala kee dhiisee waanuma kiyyaadhaa taa'us halkanillee ciisee. Fi kabajamtoota keenya gaa akkuma agartan har'a Sheek Mansuur waliin hin jira. Kun akkuma agartan warroottan fiilmii ajaa'ibaa dalagan. Fiilmii isaanii haala bareedaadhaan kun eebbisnee asirraa deemu jira. Isinillee onlaayinii irra jirtan hundi keessanuu akka ajaa'ibaatti isin galakkamamuudhaaf qophiidha. Qophiin isaanii xumuramtee jirti. Mee Sheek Mansuur keenya gaafii si gaafachuudhaaf qophiidha? Qophiidha. Okay, gaafii nan isa gaafadhu gaafii haadha manaa keetiitii fi obboleettii ta'e ummaa ta'e isaan sadeen qabattee karaa deemu jirta. Leenca tokko karaarra jira. Leenca kana dirqama nam tokko kan ta'eef bira dabruu qabda. Eenyu kan taaf haadha mana keetiitii fi ummaatiitii fi jaartii keessa. Haadha mana kiyyaa jaartii tiyya. Haaya kabiroo. Ilmoote. Ilmootiyya. Sadeen kanarraa leenca kanaaf eenyu kan ta'eef bira dabarta. Ilmoodhaan kanna. Ilmoo kan taaf leencaaf. Waaw, Mansuur akkuma jee ana haadha kiyyaa fi haadha mana kiyyaa dhiifadheetiin ilmootiyya kanaa jee isin ilmooteeti. Halakki isin. Yoo taates natti xiqqaatu. Maal seete? Haati warra kiyyaa isiitu ilmoo san dhalee bar. Ilmoo san yoo kutte isiin jirti ni dhalti jechuudha. Ilmoo tana isuma tana dhufte jechuudha. Haartiti yoo na dhalte lammata haadha biroon harkadhu. Tanaaf isaan lameen hin kannu ilmooniin dhala ilmoon kannaa jechuudha. Okay, Mansuur kana. Lammata biroon qabaadhe jechuudha. Okay, kanaafuu mee ilmooteetiin maal jettaan asuma dhaamsadhaamiif? Ilmootiyyaa immoo. Dirqama waaniin an godhuudhaaf deemuuf takka waaniin an godhuuf deemuuf jecha. Okay. Waan an godhuuf deemu dirqama yoo natte ilmootiyyaa ifannoo qabdaa jeetii wanti maali amma fakkeenya waa hedduu jira. Ilmoon ta'e ajaja kee fudhachuu danda'uu qabdi. Tanaaf ilmoon ajaja haadhaa fi abbaadhaa fudhachuu qabdi. Garuu immoo waan akkanaa rabbi namatti hin qaddarin ilmoonis jiraachuunis bareedduudha. Okay, galatoomis hin jaamu. Galanni kee hin badinaayyee. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya egaa akkuma agartan kunoo aktar murreen shaans jira asitti argama. Fiilmii bareedaa kana warri akka ajaa'ibaatti koomediidhaan keessa mul'ate ergaa bareedaa illee namni dabarse kunoo isa kana. Mee murree gaafii deebisii gaafachuudhaaf. Tole. Gaafii waan isin gaafadhu seeraan naa deebista? Siifin deebisa. Okay, murreen siifin deebisa jee gaa murree akkuma agarte gaafii nan si gaafadhu karaa deemuu jirta. Nam sadi qabattee ilmoo teetii fi jaartii teetii fi ummaa tee qabattee deemuu jirta. Leenca tokkootu karaarra ta'a. Leenca kanaaf dirqama nam tokko kan ta'ee fi dabruu qabda. Eenyu kan taaf? Ilmi namaa uumamaan bineensotaa fi waan hunda ol ta'ee uumame. Kanaafuu sababni leencaaf nama kannaniif hin jiru jechuudha. Sadarkaa ilma namaa gad deebisee leencaaf nama kannu jechuun anaaf abbuma fadhee utaanaan osoo maatii kiyyallee hin taane ilmuma namaatu ta'e leencaaf hin kannu. Gabaabatti ilmi namaa leencaa ol jira jechuudha. Gaafira. Okay, ani gaafii si gaafa dhaqanuma. Fakkeenyaaf waa kana kan itti malee hin dabartuu eegas hin jaame yoo ta'e ati hin kannuudha jechuudha bakka onnee. Waan rakkoo qaban dabaru. Haafuu qabda jechuudha. Okay, murreen akkuma agartan gaafiilee kana irra hedduun namaa ani ilmoon kannaa warra jee jira. Kanaafuu murreen garuu annam takkallee hin kannu bakkaan dabruu barbaadu san haafuu jee jira. Maalirraa kan ka'e waan kana akkamitti hubattee? Sifimeetiin jira. Rabbiin ilma namaa waa hunda ol godhee uume. Malaayikaa ol godhee uume. Malaayikaan akka ilma namaatiif sutudduu godhee Rabbiin. So ilmi namaa sadarkaa malaayikaa ajajuu qaba. Leenca jechuun uumaa ilma namaati booda dhufee jechuudha. Kanaafuu yoo danda'a salphaadhaan ilmi namaa leenca ajjeesuu darbuu danda'a. Kanaafuu salphaan ta'uu danda'a. Waa hedduu naa galatoomii wallaahi gaafii kana si gaafachuu qofa osoo hin ta'in barnoota guddaa tokko irraa argadhee hedduu galatoomii. Okay. Hojjamtootaa fi hordoftoota keenya gaafiileen keenya akkuma itti uffatte jira. Eenyu sin jaa maqaa kee? Maqaa kiyya Baazar Jamaal naan jedhanii yookaan Abbaa Odayyaa naan jedhanii. Baazar Jamaal yookaan Abbaa Odayyaa? Eessarraayi? Amma fa'aa Odayyaa jiraadha. Odayyaa jiraataa kaa'amma jiru garuu galma keessatti fiilmii eebbisneeti as jirra. Fiilmii ajaa'ibaa tokko eebbisnee. Kanaafuu gaa Odayyaa gaafii si gaafachuudhaaf. Yayyamtaa? Ayyoomaadha. Okay, gaafii nan si gaafadhu ati ilmoo ta'e yookaan ammas akkasumatti obboleettii ta'eetii fi haadha ta'eetiin karaa deemuu jirta. Tole. Leenca tokko karaarra jira. Leenca kanaaf nam takka kan ituuf malee dabruu hin dandeessu. Eenyu kan itaaf? Dirqama. Leenci warra foon hin dabru. Leenca kanaaf nam tokko kan ituuf malee dabruu hin dandeessu. Eenyu kan itaaf? Haadha obboleettii ilmaa miree.
Hundi dura haatinis hin taas. Ilmoonis ilmoo. Haatinis hin taas ilmoonis ilmoo. Duuba obboleettii kan nuti himtaati. Obboleettiin ammaa tajaajila hojjetuutu hojii latti harmata kan hubatee. Eenyu kan nuti himtaati. Wallahi yoo mudaa kiyya kan malee waan kan hungarre. Hafu takkaa'u mudaa kiyya kan waan san isii isaan illee kadabra taate. Isaa san dabarsuu takkaa'u waan musan isinii hafuutu. Yookaan waan san irraa yookaan immoo mataa kan itti dabalu. Fakkeenyaaf yoo isaan fakkeenyaaf waan san bira dabranii habaluu baantaa an fidaa ta'ee fi isaa yoo kina dabran irra tola. Okey odaa akkuma ajaa kunoo akkuma dhageessan kana deebisaan inni naaf deebisee lubbuu kiyya kannee fi isaan dabarsuudha yookaan immoo akkamiin godheeti? Yoo haa waan san dhiisu. Yookaan waan san dhiisuudha jee jira gaa. Okey waan naagal deebisteef hedduu galatoomi sin jaa. Ayyee firoo hojjetis guddaadha. Daawwattoota keenya maal ta'an? Daawwattoonni keenya channel keenya maqaa maal jettisa? WF jaalala. WF jaalalaati yeroo hedduu mucaan kun nama waa'ee artii keessatti akka keessattuu ijoollee karaa ba'aa kana dadammeessuudhaan karaa yuutuubiitti karaa waa hundatti karaa artiitti akka seenan nama godhuu ture yeroo hedduu irraa anuu isa hordofuu ture kanaaf isinis chaanal isaa kana dheeyitanii sabskiraayib laayik sheer gootanii nama kana nama dhuunfaarraa akka gara kaampaaniitti fakkeenyaaf ammaan tana yoo dhuunfaarraa ol siqee nama lama sadii yoo ta'e nama biratti yoo simate nama dandeettii qabu san meeqa ol baasaa jechuudha kanaaf isinis akka inni akkas ta'uuf chaanal isaa kana deemtanii sabskiraayib laayik sheer gootanii fi bakka inni jirutti waan inni laaltanii fi akka inni kun jabaachaa deemu hogguu inni kun godhachaa deeme namoonni fedhii aartii qaban namoonni dandeettii aartii qaban isa jala dhufaniiti ol siqanii jechuudha. Kanaaf akkas gosan asmaaniin isin ibsa asmaanillee itti kan keessa faadhaanii dhiifamaa hojii. Okey okey maal Abbaa wadaa jannaan jedhanii yookaan baazar jamal naan jedhanii namoonni na beeytanii gara artiitiin karaa hedduu tattaafachaa jira jechuudha. Artii keessatti fakkeenyaaf artiin torroo hedduu qabdi karaa diraamaa dalaguu karaa wallee baasuu karaa walleessuu geeddileessuu waa hedduu jira ati alaa kulli haal. Kanaaf anis kanatti hedduu carraaqaa jira yeroo ammaa kana kanatti sirba lama sadii isiniin qaba kan inni fi hojjedhe gara diraamaa xiqqootis hedduu qaba kan inni hojjechuu jirus ni jira ijoollee hedduu hojii isaanii hojjechuu jira. Kanala keenya abbaa wadaa jettanii anis dheeytanii akkana ablaatanis asumaaniin kabajaan isin gaafadha maali jennaan nama wal guddisaa nama wal utubaa asumaan hadaraa immoo hamucaa karaa keessaa nama narra lafee waan ta'eef akka deemtanii ammaan tan amma si argaa waa deemna amma. Okey daawwattoota keenya akkuma agartan yuutuuba isaa dheeytanii sabskiraayib laayik godhaadhaa viidiyoo isaa akka daawwatamu. Anis asumaaniin yaada kiyya osoo hin xumuree gara gaaffiitti dabarraa na wajjin turtii garan isin eenyu isin jaa maqaan? Ibsaa Taajir naan jedhani. Ibsaa Taajir jaaniini ibsaa keenya bagana gaan dhuftee bagaasitti argamtee fiilmii keenya bifa bareedaadhaan nu wajjin eebbistee sin jennaa. Ayyee baga wala galee. Okey mee ibsaa gaaffii si gaafadha gaaffii kana naaf deebisuudhaaf qophiidha. Zaalleen isaa malee hayyaa ta'u. Uumaa miti karaa sila. Okey ibsaa keenya gaaffii si gaafadhu. Karaa deemuu jirtaa nam sadii harka qabattee ummaa ta'e obboleettii ta'eetii fi ilmoo ta'e leenca guddaa tokko karaa irra taa'u jira. Karaa kanatti dabruudhaaf dirqama leenca kanaaf nam tokko kan ta'ee fi dabruu qabdaa eenyu kan ta'aaf leenca kanaaf? If kanneetiin isaan dabarsa. Lubbuma ta'e tanoo maali isaan keessaa nama biraa kan ta'u hin jiru? Lubbuu ta'e irra qal'aadha. Okey daawwattoota keenya akkuma agartan ibsaa Taajir ani lubbuu kiyya malee haadha tiyyaa fi ilmoo tiyyaa fi jaartii tiyyaa kan nu jee jira mee kanaafuu daawwattoota keenya maal jettan? Garuu ani lubbuu ta'e hambistee silaa nam tokko kan ta'e irra gaarii. Kana jala mureetiin sitti. Jala mureetiin sitti hima jee baga jala murtee hedduu galatoomi namni nama fi jaalatutu waa hunda keessa illee dabruu danda'a. Okey ibsaa keenya waan jarjartee jirtuuf hedduu galatoomi. Galatooma wal faadhaadha. Okey okey daawwattootaaf kabajamtoota keenya baga nagaan dhuftan isin jenna atis baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeyyatan. Gabaabsinee maqaa keenya. Amiir Abduu Asinaan. Amiir Abduu waaw maashaallah maqaa bareedaa qabda. Amiir moo Amiir? Amiira. Oh. Okey. Akkaan siin jee hedduu bareeda galatoom. Maali jecha kan galatoom? Maaliif hin galatoom? Suuraan arga jirtu naansa. Angaruu suuraalee nagaree akka nama kanaa naafiddee akkana fakkaata. Hundaafuu mee Muniraa teenya yookaan Amiiraa teenya gaaffii si gaafachuudhaaf deebisaa nu deebisuudhaaf qophiidha. Qophiidha. Okey akkuma jettetti gaaffii isin gaafatan isiniif deebisuudhaaf qophiidha jettee mee gaaffii na si gaafadhu karaa deemuu jirta nama sadii karaa deemuu jirta jaarsa kee ilmoo teetii fi ummaa ta'e leenca guddaa tokko karaarra jira isaan sadii kana keessaa dirqama nam tokko lubbuu lam takka leenca kanaaf kan itee karaa kana dabruu qabda eenyu kan itaaf? Ilmoo.
Ilmootii kan taafi. Jarsa. Jechuun ilmoo dhugaa ati akka ati yaaddutti ilmoon tun. Deebii harkachuu hin danda'u. Haadhatii deebii harkachuu hin danda'u. Garuu ilmoon hin dhala. Ilmoon dhaltaa jechuudha. Ilmoon hin dhala kaafannaa. Yeroo akka sii salphatu yoo feete lubbuu ta'e kan ta'e yoo isaan hunda dabarsee. Lubbuu kan jaarsaa kan Jechuun jaarsi keessaa ol iftee amma zamana kanatti qaaliidha waan ta'eef lubbuu ta'e yoo kan ta'e. Lubbuu ta'e hedduun fadha. Nama jaalatu tokko isaan hundaa'uu ni jaalatte eegate lubbuu ta'e yoo kan ta'e dasna jaatu ture. Fakkeenyaaf dabruu hin danda'u. hin dandeessu lubbuu nama takkaa kan nuti dirqama sirra. Eenyu kanna? Akka ifii xiyyaan kanna. If kan ta'a. If hin jaalatu maali? Jechuun hedduu hin jaaladha akkuma akkaan jiru wallaahi gaa. Okay, Miraan akkuma jette ani lubbuu xiyyaan kanneette irraa hin gabaabsatti hin dheeressu. Kanaafuu namni lubbuu ifii kannee nama dabarsu hin jiru keessatti yeroo ammaan tanaa kana keessatti. Kanaafuu waan lubbuu ta'e dabarseef hedduu galatoomsiin jenna. Galatoom badeeyaan isin hin jaa. Okay. Okay, kabajamtoota hordoftoota keenya egaa akkuma agartan michoo bareedduu magaala qalloo dheertuu qashtii tanaan nu biratti argama. Faaruun qarxam qashan godheetiin jira gaayiti. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa hoofni kaachee gargaliiti maali haa? Dhalaan gisee egaa hofaltu ni beektaa dhiirarra yoo akkanachi jettee bareeddi. Haaya. Narraas jettee maan hofliin? Hedduu sin qaba. Okay, eenyu sin jaan? Hikmaan an jaan. Hikmaa eenyuti? Jaabir. Hikmaa Jaabir akkuma agartan kun waraana biratti argamti. Laffaatii meeqaaniin fide? Darara meeqaan? Mee hikmaa gaafiin si gaafadhaati? Na deebisuudhaaf qophiidha? Taaniin danda'u taanaan. Hikmaatiin gaafiin si gaafadhu. Naayyamuu keetiif galatoomi. Garuu gaafiin si gaafadhu. Gabaabseetumaan xiqqoo takka si gaafadha. Obboleessa keetii fi jaalallee keetiitu hospitaala keessa jiranii dhukkubsatan. Kalee barbaadan. Doktorri kalee hundaa'u marammaree dhabee dirqama kalee ta'e baasii kan isin jaallam tokkoof eenyuuf kan taati? Obboleessa yaaf. Jaarsi kee yaadamu? Aadabamu osoo hin ta'in obboleessa takkaan qaba. Lammata waan hin arganne jechaaf obboleessuma kiyyaan. Jaarsa baranilleen jireenya keetii bara. Gaafiin ni ulfaatti garuu obboleessuma kiyyaan narra jira. Fakkeenyaaf isaan hundinuu fuula kee dura taa'anii yaaboo piliis hin jechaa jiran eenyuuf kan itti dubbate? Obboleessa yaafiin kanna. Okay, akkuma agartan gaa'ee kumaan obboleessa malee diddee jirti obboleessarra ciccitee jirti obboleessiisii akka isiin si jaalattu asumaan dhaamsa dabarsiif. Hedduu takkaan jaaladhaan obboleessa tokkumaan qaba saniif jechaan obboleessa. Obboleessa kee tokkicha Rabbii siif haa dhiisu umurii siif haa dheeressu walumaanuu. Galatoomaa. Okay, galatoomaa. Haayee galatoomaa.